ofirraa xumurteetu chaa'u ittiin jetta malee akkamatti chaa'uun hin jiru ture. Chaa'u badii tokko malee chaa'u utuun balleessaa tokko hin balleessin otooni maanno wangeela hin arrabsin otoo Yesuusin hin arrabsin otoon eenyutti hin darbin chaa'u jedhame. Maaliif? Maaltu ta'e? Maalan balleesse? Kanaafuu wanti dubbachuu barbaadu obsaanii kophaa ta'e hin baqatan obsaa hin ajeeffatan hin hojjennu jedhan hin bakka gilsin dubbadhan dhimma miliyoonii keessan gallu jedhan waajini hin gala kanaan booda jecha dubbatee irraa hillim jedha jooniin hin jedhani waa tokko tun bakka arrabsoodhaan deema kun oolaa obsaan kophaa isaa ta'e bakka inni pate bakka hin miliqun kaa miliqun beeku ka wanta godhan waraabessi waan talkan godhu beekaaf koo guyyaa nama baqata isaanii koo han baqatanii beeku otoo dhuguma hojii qulqulluu hojjetaniiru ta'aniiti hin baqatan turan akkuma obsaa dhufaniif fillafiititti yookaan fuulduratti argamu turan hawwii jireenyaadhaa fi jooniin ba'anii waan jiru dubbachuu qabu waajiin illee dhufee dubbachuu qaba kanaachi garee wangeelaa kan jedhamu akkamatti qabadhaa calleedhaatti qabadhaa gargaarsa gaafa jedhamu ilaaluu qabdusin kanaan booda gargaarsa jettanii garee wangeelaa irratti birrii funaanamannaan baddaniitti hundi keessan cikichikiirattu kirikiriidhattu ani eenyu wajjin wal jibbuufis miten eenyu wajjin wal dhabuufis miten hunduma keessan jedhan tokkoon keessanii warra kaanitti adeemsa sirreeffadhu akkaataa dubbii keetii tokko nuti asirratti amantii islaamaallee hordoftoota amantii islaamaallee akka jajjus akka maal gootus hin barbaannu. Barbaachisaa koi. Inni kan biraa garee wangeelaas haa ta'u garee shaadaa maqaan akka badus hin barbaannu. Isa achumatti garee wangeelaa keessatti dubbatama garee shaadaa keessatti dubbatama. Maatiin isaan deebi'u taanaan maqaan baduu osoo hin taane mataatu bada Alex. Koi isa sana fuudhatti deemne ammaaf kan irra jiramu ifa akka ta'u asirratti wanta ati beekuu qabdu tokkummaa wanta ati beekuu qabdu. Obsaan waan ifa jiru obsaan maallaqa walitti qabame herreega isaanii beeka waliigala isaanii beeka baasii baafame ni beeka birrii nyaatameera yoo ta'e nama nyaates ni beeka yoo dubbate jara sana sodaatee dubbachuu dhiise tokko waajiris hin jettan ani isin miti kan nu gaafatu garee wangeelaa keessatti mana kiristaanaatti kottaa na gaafadhaa jedhee asii amantii keenya arrabsee ba'e gaafa gaafatamu sii galee bakki rakkinni jiru hin beekamaa jechuudha. Amma obsaan inni yeroo naa qabaa isiniin jechaa jiru kun yeroo yoo qabdeefis boriitu dhufee nama dubbatu miti. Maaliif alanna sii gadi bu'u achi keessatti maaliif dubbattee yookaan achi keessatti dubbachuufi jedhamee ammas yaaddoon inni qabu sun raawwachuun isaa waan hin oolleefi yoo baankii ta'e akkaawuntiin sun jiraannaan nuti hojjettoota baankiis hin beeknaa. Odii gochuun danda'ama guyyaa isaarraa jalqabee guyyaa miiliyoonitti dhamerraa jalqabee birrii gale meeqa akka ta'ee fi birrii ba'e meeqa akka ta'e sun rakkoon qabu karaa sanaanis ta'u. Alexitti kutii yaada keetii. Alex mana kanatti eenyuun walabummaa qabaa bilisaan dubbataa waajiin dhufee nu arrabseetu ba'e malee waajiyyuu keessummeessinee turre waajiin akka maallaqni miiliyoonii waliin dhaame sirriitti ifa godhee ba'e fuula isaarraa garuu obsaafan waaqa koree kophaa jirtaa jedha hawwii jireenyaa nama komataa jiru qabaa. Namni ofirraa dhiiban joonni immoo maal nama jedhamu nama komataa jira koree kana asitti amma fiddee meerreesseera koreen kun maaliif baqata namni isa lolu jiru asoggansa maaliif hin fiddu asirra koree kana. Tokkuma maaloo beektaa dubbadha ammallee taanan jechuudha obsaalaa kunoo ajjeesuudhaaf barbaadudha argitudha jarri kun jechuudha waajiinfaa irratti mari'atanii joonfaa argitu miliyooniin maal jedhanaan jedha rakkina irratti rakkina dhufammas maaliif hojjettanii keessatti gatanii obsaa bakka isaanii koobsaa kophaatti gatanii walii wajjin mari'attee namni tokko gaafa si dhiisee deemu akkamitti kophaa namni tokko hojjechuu danda'aadha. Bor irratti ka'uudhaa borilaa borimmoo wanta biraatiif dhufama. Iddoo kana mana kana tokkuma hubadhudha wanta biraatiif dhufama. Kanatu jira. Kanatu jira jechuudha yaa kan adeemsa maaliif baqa ture hawwii jireenyaa maaliif baqatte obsaan maaliif maanno hawwii jireenyaa maaliif baqatte waajiin maaliif baqatte
irraa qooddattan hin jiru jechuudha. Kana hoo akkam jetta obsaa? Miliyoona dubbachuu barbaadaa irratti fakkaata. Na guddisi. Namni waa isa miliyoon jedhee isaa approve isin godhanila. Fakkeenyaaf na guddisi. Moodiitarii guddisaa miliyooniin biratti guddisaa moodiitarii. Miliyooniin dhugaa baalaa kun amma Mee 3dha. Sirrii moo sirrii miti? Mee 3dha kun. Kan nu agarsiisaa jirtu maa inni? Miliyooniin deebisaati Alex. Miliyooniin biratti guddisaa gaa'is. Mee meeqa kun Alex? Ifa nuu godhi waan guddisaa waan agarsiisaa jirtu kana ifa nuu godhi. Ifa nuu godhi. Guyyaa tokko mana laali. Alex ona Mee ragichi kan maali ragichi ifa nuu godhi. Ragichi agarsiisee ka'e gaafannaa. Mee 3. Mee 3 bara meeqa? 2026. Eeshi. Amma miliyoon waan dhugaa jedhee jechuudha laala. Dubbis yoo barbaadani koo editiidhaaf waaman tureen. Inni miliyoon jedhe editiidhaaf waaman tureen. Mee 3 irratti jechuudha. Waan soban qabne. Kanaafu editii waaman turee. Editiin godhamuu qabaa. Kan biraa sin agarsiisa shashanjaa kan waame sin agarsiisa. Koreen immoo biizii garaagaraa waan ta'eef hin argamu. Haqa isaadha. Malee waan tokko isin gowwoomsuudhaaf miti. Keenya if mucaan amma waan beeku waan koo yeroo dhaban jedhe malee Mee 3 miti agosti 30 kan hin waame jira. Dhugaa nuti waan tokko la asitti waan tokko nun godhu somni. Maaliif hin dhiyaatin warratti waamta sun maaf dhiyaachuu didan? Maaliif hin dhiyaatin? Maaf dhiyaachuu didarre? Mee 3 jechuun irratti juunii 7. Isa dhiisi bakka annan dhiyeessaa dhaggeeffadhama waa tokko nagala. Murtoota muraa dhaggeeffadha. No, gaafati waamtu sana rakkoonni dhiyaachuu maali? Gaafa san. Isa akkamitti gaafata malee isinitti dhaggeeffadha. Dhaggeeffadhu sana hima murtoota muraa. Anamma yeroo naa kennaati miliyoon biratti. Waamtee rakkoon isin gidduutti. Rakkoon nu gidduun jiru yeroo dhaban. Yeroo dhaban. Maaliif? Yeroo dhaban. Har'a meeqa? Guyyichi meeqa Alex har'a? Ji'a tokkoof bultii 4. Yeroo dhaban jarre dhaggeeffadhaa dhuguma dubbachuuf illee. Keessa guyyaa tokko dhabanii obsa. Yes. Dhaggeeffadhu sana maqaa sattanaa nuyi si shawwaduuf miti miidiyaarra jirra waan ta'eef yeroo waan hin jedhee fadha gaheera. Kan ammaa isinitti agarsiisa. Kanaafuu yaada xumuraan dubbadha. Yeroo naa kennaati. Kan biraa sagalsuun hin danda'aman. Guyyaan mu waama. Yeroo waan dhabe hin arganne kanaaf walitti qabee waan hin kophaa kee hedduutti godhee. Fakkeenyaaf mee waa si gaafa. Utuu ati gara xumuraatti hin deebi waa si gaafa. No, waan si gaafa. Mucaa'uun ilaa miliyoonii amala nurra adda ta'e qabaachuu qaba. Waan maallaqa kana gaafateef hoggansi keessan jechuun namni garee kana keessatti hirmaate arrabsoo fi yookaan mucaa kana mana isaan galinaa jedhamee warri garee kana irratti hirmaatan utuu maallaqa isaa kaalkuleetiin godhin herreeganii kana godhanii ofirraa hin baasin mana isaan galinaa mazmuriin dhaggeeffatanii jedhanii labsii baasaa turan utuu maallaqa isaa herreeganii ofirraa hin galchin. Mana isaa maaliif galtee namni mana isaa galu arrafamaa ture mitiire maaliif faarfattu maaliif isa bira seentu okay kana gochuun isin walitti dhuftanii qoyi isin walitti dhuftanii ka obsika isin walitti dhuftanii utuu wanti kun hin ta'in mana isaa hin galinaa labsii isin labsitan kun sirrii miti kottaa waan isaa kana herreegnee ofirraa galchine kaane kana labsinaa maan jenne akka goreessaatti itti duuluu duratti. Ate kan dhufte dhimma maallaqaa koo wanta dhimma maallaqaa koo gaafadhu kun waan biraadha. San nuyi mataa isa kana dhimma maallaqaa qofa si deebisa kan biraa siin deebisuun. Kanaafuu yeroo naa kennuu dandeessaa. Isa inni mana sana keessa jedhu inni kun dhiisi. Maaliif mana sana galchiin ofirraa ariitanii dhaaban? Inni siyaasa biraatti dhiisisa. Buufanii yeroo naa qabuu dandeessu kanu. Buufan. Maaliif buutaree? Walii galuu qabna mana kamitti buutaree? Corona. Jangan. Kana laallatu bu'uuras bakka si laallatu kun anaa miliyoonii fi uummata kana laallatu. Ati dura kan kee fidi kan ajjeesuudhaaf jette laa. Isa keessa fitta. Guyyaa san kootu dhaabbatu. Ayyaana dubbatiin diin tokkummaa. Alex narraa qaba. Waan dubbate. Yakkamaa machuu hin danda'u. Yaadan kan ni fidi narraa qaba. Narraa qaba. Machuu hin danda'u. Miliqsaan waanuma walii garaa dubbatu. No. Waan dhagee Seera miti. Haasa'uu hin danda'u.
waan nagayaa dubbanna. namni hundinuu abbaa fedhe haa ta'u. Nagayaa dubbanna. Ati dhaggeeffadhu gaafa namni yaada kaasu. Dhibee sana gaansiif haa ta'u. Yaada kanadha. Waanni kuni maallayni kun mucaa kana hidhaa mucaa kana gartee isa gargaara jedhanii akka gargaarametti eenyu waajiillee maxxansee ture gala mucaadhaaf akka nama akkaawuntii dabarsee tibbeessoonis ni jira. Anis naan jahundi keessan jirtani miliyooniif maallaqa meeqa kannanii kaashii kannaniif moo akkaawuntii kannaniif moo maallayni maqaa isaatiin miliyoona 100 bu'e moo qarshii shilingii keenya Itoophiyaa yuuroo meeqa bu'e akkaawuntii Itoophiyaa jira akkaawuntii harkaa qabeessaa qaba garsiis gara yoo arraga bu'e ciree deebi'uu deema jira keenya arraga gaafattan malee akarmaan isin jedha nagalcha dirqama kan nagalcha. Waan Oromoodha barumsaan. Tokkummaa kiyya akkanaa goonu. Tokkummaa kiyya dhiifama. Obsaa galatooma. Mucaa'uun miidhamaadha gidduutti. Kanas ta'ee sanas taane miliyooniin miidhamuuf deema namni nagaa dubbatu jechuun waan inni dubbii isaarra dhaabbatee miidhuuf deema namni. Miidhuu gaafa jedhu maallaquma isaa maqaa isaatiin ittiin funaanee ka'ee maqaa isaa waan ittiin funaane kana immoo ifa gochuu dhabuuni amma na funaaname jechuu dhabuuni sirrii miti. Isin utuun ni gara miidiyaatti hin ba'in obsa waan jalqabaattan si deebisa. Nama kana maqaa isaatiin maallaqa funaantane yaa miliyoon kunoo gaafatidhaa jirtu walitti dhumne waliin taane maallaqa amma kana waadaa nama seensisiifne namni kaan immoo waadaa nu gochuu didee amma kana akkaawuntii irra galchine kana nu biraa qabdaa jechuun utuu dandeessanuu maaliif isa qortanii asii waajiin hin arrabsa. Maaliin mana isaa galtee jettu garuu maallaqa isaa ifan gootanu gaafa maal jaa hin waamtani har'as hin beellamtanii gaafa jaa dura jee tokko duras hin beellamtani wanni kun gaarii isinii taati. Nuti dhugaa dubbachuuf hojii garaagaraa hojjenna. Namni kamuu warri dhimma kana walitti qabame hojii garaagaraa hojjeta. Kanaaf yeroo fakkeenyaaf namoonni Ameerikaa jiru, namoonni Awurooppaa jiru, namoonni Kanaadaa jiru sa'aatii keenya tola arguu dhabi. Tokko kan hubachuu qabdani malee warri kun waan biraaf miti. Kun amma immoo as jira waan ta'eef yeroo tokko gaa dhugaan dhokateetu somni dubbatamuu barbaada. Dhugaan sinitti himaa jira. Tokkummaa dhugaa yoo dhugaa deemuu baafta ta'e ani kunoo waan dhugaa sinitti himeera. Warra jalqaba dura buuses dhaqee gaafadhu miiliyoon immoo guyyaa 3 gidduutti si waamee Abdallaas Guutuus Gammees waamee edisiin godha. Eenyu oodiitii midannoo sitamantii piriinti sii godhee waadaan sii galaa kanu gama kootiin ulfaadha. Waadaa galee kunan eenyudhaaf miiliyoon. Okay. Asirratti tokkummaa kiyya dhiifama. Okay, koreen kun immoo miliyoon dubbadhaayee dubbadhu miliyoon booda itti dabala. Dubbadhu miliyoon. Dubbadhu miliyoona dubbadhu. Galatooma maal jechuu barbaadeetanii gargaarsa yoo ta'e koo kiristaana qofa miti kan na gargaara miliyoon adaraa kee nurratti kan waan ta'eef maqaa koon dhayini nuti si beenna jedhanii ijoollee musliimotaallee na gargaaraniiru. Nyaata kan naa bitee naa fidellee jira ajjala jiraachuu danda'a. Kan birriillee galchellee jira. Galatooma jechuun barbaada akkuma waliigalaatti kiristaana qofa utuu hin ta'in ijoollee musliimotaa kan ta'an keessumaa nama ta'e Shaashamanni irraa maqaa dha'uu hin danda'u birrii guddaadha kan inni naa kenne jechuudha. Achirraa galcheera kan inni naan jedhe. Haa ta'u iyyuu malee gaafa waajiin dhufee kanaan booda miliyoon dirribaa irraa harka deeffannee irraa miliyoon dirribaa kanaan booda nuti hin gargaarru dhimma irraa hin qabnu badiin ni godhe balleessaan ni godhe hundasaa kan itti fudhatu isaadha harka keenya irraa deeffannee irraa jedhe. Otoo birrii odiitiin godhin baasii fi galii ba'e otoon baasii waajiin dhufee hawwii jireenyaa fa'aa ta'anii chaa'uudhaan jedhan namni koo gaafa nama geggeessu yookaan gaafa nama tokko ofirraa deemsistu wanta bukkee jiru bukkee dhiifa manaa godha afaan arsiitti jecha wanta bira jiru gaafa ofirraa xumurteetu chaa'u ittiin jetta malee akkamatti chaa'uun hin jiru ture. Chaa'u badii tokko malee chaa'u. Utuun balleessaa tokko hin balleessin, otoon maannoo wangeela hin arrabsin, otoon Yesuusin hin arrabsin, otoon eenyutti hin darbin chaa'u jedhame. Maaliif? Maaltu ta'e? Maalan balleesse? Kanaafuu wanti dubbachuu
kophaa ta'e hin baqatan obsa una jeeffatan hin hojjennu jedhan hin bakka gilsin dubbadhan